TV din na hidhatin sigalta. Naafeenyu. Feetam mana fedha jettan maal jettan mana iddoo mana tokko jira warreen gartee naannoo Harargee Ciroo feetanis na dubbisa manni na bira ni jira. Ammallee gara aadaa mallee namnoonni mana bittaa feetan keessaa na dubbisa. Hello marhaba jaa bilbila sirreessanii keenya nu dubbisa. Assalamu alaikum tula barakaatu yoo harkifuun daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa isin faaydaa jirtu isin jijjiirraa dhufnee deemnee jira. Arroo maal qabatee nu dhuftee warreen jettan hunoo akkuma agartan kaleessa viidiyoo wayii isin maxxansee yoo ka fuudhe niin fuudha maal jee qoosa ture irratti komantiilee isin barreessaa turtan arkee ture hedduu takka na arrabsaa maal yaada adda addaa kanachaa turtan namoonni garagaraa yaada garagaraa kanachaa turtanii yaada sanarra isin sirreessu dhufe. Dubartii jette sanoo maan fidini qajuu jira fuudha yaasibi dhiiftee fuutee lubbuu si baasna qajuu jira. Amma saniimi waan takka waliin barachuu barbaanna nama wayii ana eegan ana akkas jedhee viidiyoo maxxanse namni wayii tokko dhufee bilbilaan khalaas haddate jechuudha. Nadda addatee eenyu bo'aati maal ibseeti maal naan jedhe mee namni sun eenyu akka ta'e nama sanarra bilbilee dubbisna. Maaliif fuula keessan duratti nama san firaa baruu barbaade eenyu akka ta'e namni suni mee agaruma sagantaa keenya faara dura isin jenna waliin barra let's go. Okay. Okay, daawwattoota hordoftoota keenya akkuma isin irra bilbilaa jira. Halo. Eenyu isaati? Ya dia ni semua rumah di mana ni rumah dia ni ada lepas ni dia kata namun dah. Awak saya mal jadi kau jadi mal itu saya eenyu tiada simpai ni mal ni ada bilbilte nagar tamar dah dengar tidak ada tu mal. Maka dia tu mati si dia ni bukan ni dia terjadi hujan dia lepas ni dia tu mal dia tu reda. Amerika kemana pakai ni kudu berarti ni syariah apa orang yang tega furi furu. Amerika kap deh curah dia, Amerika ni kap deh, ini Amerika kap tu kati dia lepas ni dia berada di situ. Mal je curah gaji cek na? Hai, ini orang lepas ni dia di hati kermati, bagi agama kita jalan dia orang itu dia juga kati. Itu apa terjadi? Tiga apa? Europe tu mana kau tahu? Mana kata kau? Mana kau tahu? Mal masih gal jauh. Wallahi jadi bahasa dalam macam mana ini kita masih mah. Malu sudah kalah, malu sikit saja. Enyo tidur makan kain. Makan dia malu baru sikit. Enyo kah enyo, micote enyo cuma le enyo tingkun. Ani mo. Ani mo cuma tu, ani tu sebelum itu ni fikir terasi kita usia dia tu sudah. Kah nimbe kah enyo micosan. Ani makan dia, urgi dah mikir makan. Makan mikir banor makan kain enyo je. Makan dia mo. Makan dia mana nomor baca makan dia Ramisi. Abo Ramisi nata setumale nama bara nama bakka fede jira do single cuti. Ani wonni do fe filmo tiya bijarti tiya jalan do fe wonni berbadi do fe fi. Isa kuni lagi foto atinan je TV mite kanin do fu. Ammo garu do fe tinjira garu topya kas do fe si woman serefatu jira do fu tinjira. Lagi ise amma wonni na si duro dubbisu ture numan dubbisa mere bare sitana bilbilan ile numan dubbisa amma bilbilan ra cofatte mere sanifin nin fuda je video matase amma nin fuda wonni na ratti je sababa sani ay nin fuda ye bar video je rala tin je amma ura tin je ayye ati baka yo kare da de baka alan tu fatte yo rabbi je kuna mai tin du oy ati enyu dura ati enyu nai me ka enyu ti lagan ke yara mi dinge Ramis tu bantai kan dagingnya kan tu sudah kaya kisah Ramis injiru. Ramis injiru. Amma di wan insan ni Ramis wan ni kan kita sudah Ramis ni juga jalan lama antara Ramis macam kaya kira ni orang tak kerja ni. Ferro gura gana bar cinta curah tiar. Natin dah dating kagit giddi natin pun impiot na jalan dating duranis fode jujur aja Ramis. Udah mani kerja apa kau mantan aku sih itu terus cuba ni kerja apa kau media tu gara media aku baca arkuan. Awak un amman tanau tahu di video serah orang pun jira mana lagu dentesan. Hai, maju. Video serah orang pun jira. Amman tanau video serah orang pun jira. Ada yang nyokot hati malah kata hati mati sih karena belum mana. Awak nuan ni sih boleh mesti macam aku lo agak cuba tu nafisi wallah. Mesti yo An gizian amni kan nalu le kana bekat tu bekatin fuda bekadu. Ini fuda. TV ni nak hidup tin siapa? Na venyu?
video di bulan ini. Sadiin bakka takka fuudhaa duuba nam sadii guutuu mirga nam sadii nam tokkoon dhiibuu dandeessa? Nama soddoma ta'eetiin dhufee siidhaanummaa machaara bitaa. Hin sobeen. Ajaa'iba wallah. Mee ani maqaan kiyya miti. aboo mee waan ayyee. Ayyee nageette ayyee. Woy maal isa? Woy inuma interneeta kiyyaan arraamis akkaan dhageenye dhugaa rabbi sinima. Yoo nafaan illee waa ijee jiraadhe dhiifamas keessa maaliif wanti soddaa qabachuuf hin jee kabajaa qaba yoo na sirriitti gartee jechaan illee amma tokko hin beeku garuu isa ta'uudha raamis kan dhageenye garuu firri namaa hedduudha fira ta'uu mala aarii miira keessa galee na bilbiluu mala sun akkasii daawwattoota hordoftoota keenya yoon gartee dhugaan yaadaan isaa aarsee jiraadhe san dhiifamaan gaafadhaa keessaanis dhaqeeti rakkoon qabu eenyu akka taate hin beekne garuu sanis jechuu barbaada anammoo garuu niin fuudhaa jedhee viidiyoo maxxansarratti yeroo bilbilli garaagaraa dhala bu'ee anuma Itoophiyaa biyya Adaamaa biyya alaa seete jedhe ammaan siin dhufama akkati jirtutti lakkiinatti dhufurra anuma itti dhaqee bira lama qaba homaa miti anni fuudha jechuu yoo gartee isaan aarsee dhugaadhaan walillee nagarre sirriidha amma walillee nagarre garuu immoo wanti jiru ni jira hundi nama akka dhufanii bilbilanii naallolaa jiranii yeroo tanatti yoo nachi dhaqee amma kana dhaaddatu kun jechi ati naayee tokko yoo fedhe natumaa yoo fedhe waan na godhu danda'a saniif waan amma ifuu sodaachisanii jiran jechuudha kuudha naan galle jechuudha san waliin adda jira isin hundinii daawwattoota hordoftoota keenya asirra dhaabbadhee isin maal na jedhame amma yeroo tanatti miira keessa galee jira amma yeroo tana uumaan godhu hin beeku jechuudha yeroo tana uumaan godhu uumaan jiruus hin beeku isin galee waan goonus hin beeku haala keessa jira jechuudha bataami nama yaachisa jechuudha yaani nama wani na keessa jiru jechuudha bataami takka na yaachisa wallahi bataami nama yaachisa wani joon beeku jechuudha maaliif namni jireenya biyya Itoophiyaa kana wani erga dhufeeni waan takkaan isin barbaade wani Itoophiyaa dhufeef yookaan nama wajjin waloloo yookaan Yaasminii wajjin adda bahaa murteeffadheetii kan inni dhufe wanni dhufeef waa takka isaan kana barbaade bakka isaan jiran isaan irraa baasuudhaaf malee waan biraatiin miti na fakkaata namoonni gara biratti sila fudhatanii dhugaa isin jechuudha gara biratti akka nama fudhanne isin jedha ani wanti akka zeef baay'ina nama isii jaalatuutii fi kana adda baasuu barbaade garuu immoo yoo haala kanaan isin itti fuftee fuudhuun kiyya waan hin oolamne yoo gartee haala kanaan isin itti fuftee jechuudha fuudhuun kiyya waan hin oolamne jechuudha isin galee ani baay'ata namaata hagam takka kana jaalatan hagam takka isiis haga takka hafisi waliin jaalatan laaluuf waa sabarre dubbise garuu immoo dhumarra jedhe malee anammas amma akka jedhe malee dhumarra garuu fuudhuun kiyya waan hin oolamne dhibbarraa dhibbatti isin galee dhumarra fuudhuun kiyya waan hin oolamne amma sirra deebi'ee jedha Eka biyya tana keessa erga dhufne Itoophiyaa wanni gallee bartu jaarree abbaa bakka tii takka yookaan abbaa si galee sharikaa takka uumneetii bakka galle wanni as biyya tana keessa deebineef dalagannee eegar rakkoo san jechuudha isaaniif jecha isaan sun akka rakkanneef karaa kana dhufee erga dhufte immoo biyyomatee keessatti dalagadhee nama taa'aa jedheetiin taa'u jira jechuudha isin galee kana isin jechuu barbaada jechuudha ani wanni amma barbaadaa jiru hojjedhee akkamittiin nama taa'aadha malee yookaan rabshaa namaa wajjin godhuufi miti kan hin dhufe isin galaami dhibbarraa dhibbata akka isin galu abdii qaba. Video kanas maaliif jecha maaliif nama kana hammeessee yookaan nama kana waraabne inni si galu qabu Yaasmin illee bilbilee si ifa guyyaa engadda video isin gadhiise ammallee irra deebi'ee isin dawwalee isin dhageessa mee yoo dalage jechuudha yoon gartee si hubatutti hin jirtu jettan dawwaluuf ittiin jira jechuudha ammallee irratti hin dawwala yoo dalage nasiiba kun hin dalagu jechuudha bilbilee si hin qunnamu ifa guyyaa san lollee aarte kalaquu tokko bilbilaa wal qunnamnee ni jirti isin hin jedhe olbee video irra ደንበኛ መስመር ስለተያዘ እባክዎ ትንሽ ቆይተው ይደውሉ Honla sirkiin isii akka natti jechuudha. Ammallee warra deebisee akkasuma jettee jechuudha. Ifa guyyaa tokko wallollee aarree kalaas bilbila wanni ta'e sanboota irra takka. ሁላቸው ደንበኛ መስመር ስለተያዘ እባክዎ ትንሽ ቆይተው ይደውሉ Huno akkanatti anaan rakkoo qaba areemma yeroo tana. Rakkoo qaba namma yeroo tana. Yeroo tana yoo rakkoo qabaadde siin rakkoo qaba naan jaa. Isin galee yoo dhuguma sanii rakkoo qabaadde rakkoo qabdaa naan jaa. Isin galee. Takkan asini curhat ada water terusnya video kia gabab daerah atau dakikan gabab ada video nisi di sunggau eyan sani foto water terusnya ani duran terusnya amalle akuma isu dubise yo garte dubin ka hala kana tefufute isan kisi tan orgulum dabe ani akuma sininje namni tokko tujarre timiti hojifin bitan kaisa dufe namni tokko dugara bisa nama halin nama kaisa juru bayi takkar kesada
warra keenya biraan jiru maatii keenya biraan jiru maatii keenyaanu maatii keenya biraan jiru eessa hirtee daamaa jira icciitii waan garagaraa jira wantoota sun hundi dirqama miidhaa baasanii dubbachuu ta'uu miti jechuudha nama daamaa jira jechuudha saniifuu ammallee irra deebi'ee wanni jiru asirratti namoonni gartee waa'ee garagaraa feetan mana fedha jettan maal jettan mana tokko jira warreen gartee naannoo Harargee Ciroo feetanis na dubbisa manni na bira ni jira ammallee gara adaamallee namnoonni mana bittaa feetan keessaa na dubbisa hello marhaba jaa bilbila sirrii isin keenyu nu dubbisa jechuun mana ajaa'iba mana bareedaa isaa laalee isin dubbisiisa isin agarsiisa jechuudha isiniif waraabee isiniif qidhiisa viidiyoo isaa yeroo isin gartee mana bakka kanaatiif feena jettan mana akkanaa feena jettan lakkoofsi kiyya bilbilaa achirra jiru na dubbisa mana san kallattiidhaan waraabee isin quunnamsiisa isin jechuun barbaadaa yoo isin dheerannee jiraanne dhiifama salaam kutalaa barakaatu nagaan nu jiraadha baba isin inja anga video bira video le babbareda wantoota garagara waan isin hawwachiisu wali deebinutti nagaan nu jiraadha isin jenna wassalamu kutalaa barakaatu nagaan nu jiraadha bye bye